channel keenya baga nagaan dhuftanii an Dr. Dudoo Caalaati. Egaa akkuma beekamu torbee darbe waa'ee dubaroonni yeroo ulfaa wantoota isaan gochuu qaban especially ulfoota torbanoota gara jalqabaa fi akkasumas immoo even garaatti otoo hin baatin wantoota isaan gochuu jalqabanii fi erga garaatti baachuu jalqaban immoo wantoota isaan gochuu fi beekuu qaban isinitti himeen ture. Har'a immoo karaa sirna fincaanii namaatitti dhufee jira. Sanuma wal qabatee har'a waa'ee daandii fincaanii yookaan immoo sirna fincaanii namaa waan tokko tokko isinitti himuu jira. Innis maalidha? Caasaalee sirna fincaanii akkasumas faayidaa kaleen qaama keenyaaf qabduu fi even fincaan keenya irree dhaabbannee wantoota nuyi fincaan keenya irraa baruu dandeenyu yookaan immoo fincaan keenya maal nutti immoo waa'ee kalee keenya bifa isaa ta'uu baay'ina isaa especially baay'inni fincaan nuti fincoofnu waa'ee fayyaa kalee keenyaa maal nutti kan jedhu isinitti himuufan waan ta'eef hanga dhuma sagantaa keenyatti nu waliin tura. Warri YouTube channel keenyaaf haaraa taatan immoo mallattoo ishee diimtuu subscribe jettu sanitti bu'aa ta'u maatii ta'a hanga dhumaatti nu wajjin tura. Egaa gara sirna fincaanii kanatti darbuun dura waa'ee kaleetiin wal qabatee waan tokko tokko waan gabaabaa isinitti himuu barbaada. Kaleen namaa namni kalee lama qaba. Kalee bitaa fi mirgaati. Kaleen dhiiga onneen qaama keenya keessa facaaftu keessa yookaan immoo kaardiyaa qabattu kan jennu jira. Naannoo parsantii 20 gara kalee deemaa jechuudha. Parsantii 20 jechuun parsantii guddaadha. Kana dura waa'ee onnee isinitti meera waa'ee faayidaa onnee fi dhukkuboota onneetiin wal qabatan isinitti himeen ture. Sanis yaadachiisuun barbaada. Egaa amma kana jechuun parsantii guddaadha. 20% of the cardiac output jechuun dhibbeentaa guddaadha. Hammi kun gara kaleetitti yaa'aa jechuudha. Amma gara caasaa sirna fincaaniitti yoo dhufne caasaalee sirna fincaanii gabaabumatti 4. Isaanis kalee yuuritarii, afuuffee fincaanii fi yuureetiraa jedhamu. Kalee yuuritarii, afuuffee fincaanii fi yuureetiraadha. Isaanis akka kanatti kan isaan jiranii. Amma fakkii kanarraa argaa jirtu jedhee yaada. Ishiin kun kaleedha. Kalee mirgaati. Ishiin kun immoo kalee bitaati jechuudha. Inni kun ujummoo dhiigaa isa guddaa kan kallattiidhaan onnee irraa gadi dhufuudha. Inni kun immoo ujummoo dhiiga deebisaa veena kaavaan jedhamu. Kara qaama kara gadii guutummaa isaa gara onneetitti dhiiga walitti qabee kan geessudha. Kaleen lamaan kun dhiiga kallattiidhaan kan argattu jara kanarraa jechuudha. Jara kanarraa kan argattu. Kaleen faayidaa kalee gara boodaa itti dhufna. Kaleen fincaan produce gooti. Fincaaniin oomishti. Fincaan kaleen oomishte sun immoo kalee keessaa deemee dhufee ujummoo yuuritarii jedhamu kana keessa deemee dhufee raawwateet yuuritarii kana keessa deemee dhufeet afuuffee fincaanii yookaan immoo yuurinarii bidaarra kun afuuffee fincaaniiti. Kun afuuffee fincaaniiti. Fincaan asitti produce ta'e karaa yuuritarii kanaan deemee dhufee raawwateet afuuffee fincaanii kana keessatti kuufamaa jechuudha. Karaa kanaatis akkasuma karaa lachaniinuu jechuudha. As keessatti kuufamaa achi booda as keessaa namni sun yeroo fincaa'u ujummoo fincaanii kana keessaa ba'eet karaa yuureetiraatiin gara alaatitti ba'a jechuudha. Fincaan haala kanaan uumameetoo gara alaatitti dhabamsiifamaa jechuudha. Asuma faayidaan kalee inni guddaan xuraawaa qaama keessa jiru bifa fincaaniitiin gara alaatti dhabamsiisudha. Fakkeenyaaf amma yeroo gargarii kara fuulduraatti hararree ta'uu baatu toppikii gara fuulduraatti isarratti walitti deebina. Cirrachi kalee illee amma yeroo baay'ee amma kalee irraa kaasee hanga dhufee raawwatee yuureetiraa kanatti bakka tokko taa'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma cirrachi kalee odoo yuureetarii kara bitaa kana bakka kana keessatti uumame yookaan bakka kana taa'ee daandii fincaan asii bee akka asin geenye gochuudhaan namni sun fincaan akka fincaa'uu hin dandeenye yookaan immoo fincaa'uu akka dadhabu godhaa jechuudha. Infekshinii daandii fincaanirree haaluma saniin jechuudha gara fuulduraatti itti dhufna. Caasaaleen kalee gara fakkaata gabaabumatti faayidaan ijoo ishii fincaan uumuudha.
fincaan produce gochuu yookaan immoo oomishuudha. Uretariin kun immoo fincaan kalee keessatti uumame kana gara afuuffee fincaanitti gad dabarsu yoo ta'u, afuuffee fincaanii immoo temporary storage dha jechuun ni danda'ama. Yeroodhaaf fincaan uumame kana kuustee akka gara alaatti darbu gooti jechuudha. Egaa hordoftoota keenya kan ilaalaa jirtan kun kaleedha. Akkuma dura isinitti agarsiise kalee bitaa fi mirgaati. Inni immoo gara gadii kun uuritarii san isiniin jedhe sanadha. I think isinitti mul'ata jedhee yaada. Isheen karaa gadii tun immoo temporary storage yookaan immoo yeroodhaaf fincaan kuustu afuuffee fincaanii jedhamti jechuudha. Amma kallattumaan gara faayidaalee ijoo kaleen qaama keenya qabduutti ni darba. Inni sun maadha? Tokkoffaa madaala asiidii fi beezii qaama keenya keessaa eeguudha. Faayidaan ijoon kalee tokkoffaani. San jechuun asiidii and beez baalaansi qaama keenyaa eeguudha. Sun immoo qaamni keenya keessattuu hargansuu irratti effeektii qabaata. Maaliifini asiidii beez baalaansiin kun yoo madaalamin kaarboon daayoksaayidiin qaama keenya keessa jiru akka hin dhabamsiifamne gochuudhaan hargansuu keenya baay'ee effeektii godha jechuudha. Faayidaa lammaffaan madaala elektiroolaayitoota eeguu. Elektiroolaayitoonni kunis kan akka soodiyemii, pootaasiyemii, kaalsiyemii kunniin qaama keenyaaf fayyaa qaama keenyatiif baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Jarri sun yoo kan jeeqaman ta'e qaama keenya keessatti namni akka gaggabuu fa'aa danda'a. Sammuu keessatti intiraakiraaniyaal idimaa jedhamu jira. Sun fa'aa jiraachuu danda'a. Wantoota akkasii kana fa'aa jiraachuu danda'a waan ta'eef madaala elektiroolota qaama keenyaa eeguunis faayidaa biraa kaleedha. Inni biraa dhiibbaa dhiigaa qixa sirrii irratti to'achuu. Kaleen dhiibbaa dhiigaa qixa sirrii irratti to'achuu keessatti gahee guddaa qabdi. Fakkeenya namni kalee dhukkuba kalee yeroo dheeraadhaaf dhukkubsatu tokko yeroo baay'ee dhiibbaa dhiigaa qabaata jechuudha. Dhiibbaa dhiigaa sun immoo waan baay'eedhaaf isa saaxilaa jechuudha. Kanaaf faayidaan kalee isheen biroo dhiibbaa dhiigaa qixa sirrii irratti to'achuudha. Inni biraa akkuma duratti isiniin jedhe xuraawaa qaama keenya keessa jiru waste products jedhamu san karaa fincaaniitiin gara alaatti akka dhabamsiifamu taasisuudha jechuudha. Kunniin faayidaa kalee ijoowwan yeroo ta'an, amma immoo namni tokko fincaa'uu irratti hundaa'ee keessattuu hanga fincaa'uu irratti hundaa'ee waa'ee dhukkuba ofii yookaan immoo waa'ee fayyaa kalee ofii akkamitti akka beekuu danda'uu fi baruu danda'u isinitti himaa jechuudha. Innis maalidhaa? Namni tokko namni adaaltiin yookaan immoo ga'eessi tokko guyyaatti fincaan miiliiliitira 800 hanga liitira 2 fincaa jechuudha. Miiliiliitira 800 hanga liitira 2. Miiliiliitira 800 jechuun akkasii galuu fakkeenya bootilii kookaa yoo fudhatan ml 300 qabdi. Isarraa amma ta'e hancaalu jechuudha. Isa lama kan akkasii lamaa fi hanga 2 liitira jechuun jookii lama jechuudha. Namni fayya qabeessi tokko averejii giddugaleessaan fincaan guyyaatti miiliiliitira 800 hanga 2 liitiriitti produce godhaa jechuudha. Kana jechuun garuu haalli namni sun dhangala'aa adda addaa fudhachuun, sochii qaamaa gochuun maal kun maata godhaa jechuudha. Sun hin geeddarama. Namni tokko yoo fakkeenyaan guyyaatti fincaan miiliiliitira 400 gadi sa'a 24 keessatti jechuudha. Miiliiliitira 400 gadi yeroo kan oomishu ta'e yookaan immoo fincaa'u ta'e namni kun oliigooyuriyaa jedhama. Oliigooyuriyaa jechuun hir'ina gadi bu'uu fincaanii jechuudha. Normaal moti oliigooyuriyaa jechuun hammi namni sun fincaan produce godhu gadi bu'eera jechuudha. Inni biraa immoo sanii gaditti kan gad darbu annuuriyaa jedhamu jira. Annuuriyaa jechuun namni tokko guyyaatti yookaan sa'a 24tti fincaan miiliiliitira 100 gadi. Kana jechuun baay'ee xiqqoodha jechuudha. Burcuqqoo Coca-Cola san 1/3 jechuudha. 1/3 gadi gaafa ta'u annuuriyaa jedhama jechuudha. Inni akka kanaa jiraannan kun kufaatii kalee agarsiisa jechuudha. Annuuriyaan kun yuuzaalii kufaatii kalee kan agarsiisudha jechuudha.
fincaan namni tokko fincaan kanaa gadi fincaa jechuun sa'a 24tti that's not normal. Anuuriyaa jedhama kufaatii kalee agarsiisuu illee danda'a jechuudha. So namni sun battaluma san gara mana yaalaatti deemuu qaba jechuudha. Inni biraa immoo waa'ee baay'inaati. Fincaan kan duraa akkuma isin jedhe kana ta'uu qaba. Garuu immoo yoo fakkeenya 2.5 liitiriidha ol namni tokko guyyaatti bishaan fincaan liitira 2.5 ol kan fincaan yoo ta'e inni kun maal jedhama? Pooliyuuriyaa jedhama jechuudha. Pooliyuuriyaa jedhama. Pooliyuuriyaa jechuun yoo fincaan itti baachuu jechuudha. Inni kun immoo maal agarsiisaa? Kallattiidhaan baay'inaan maal agarsiisaa? Dhukkuba sukkaaraa. Dhukkuba sukkaaraa agarsiisaa jechuudha. Kanaaf fincaanis hamma kanaa ol yoo ta'e namni tokko fincaan liitira 2.5 ol kan fincaan yoo ta'e namni sun keessattuu mallattoo kana dhiyeenya kan arge yoo ta'e kan duraa waan akkasii hin qabne yoo ta'e dhukkuba sukkaaraa ta'uu danda'a jechuudha. Wanti kun agarsiistuun kun kanaaf wal'aansa barbaachisaa jechuudha. Inni biraa waa'ee bifa fincaaniiti. Bifti sirriin fincaanii halluu dhabeessa hanga yeeloo gara keellootitti deema jechuudha. Garuu immoo yoo namni tokko waan inni dhugullee waan inni nyaatullee hanga tokko kalarii fincaanii inni geeddaraa jechuudha. Baay'ee kan fluidii fudhatoo ta'e yookaan dhangala'aa kan fudhatoo ta'e namni sun fincaasaa gara halluu dhabeessatti deema. Normaal kalariin garuu yeelootu ambient kalar kan jedhamudha. Garuu immoo kalarii fincaanii kun yoo kan diimatu ta'e baay'ee yoo akkasumas immoo kan kara daalachaa ta'e taarbid kan boora'uu ta'e waan agarsiisu qaba waan ta'eef namni waan akkasii arge wal'aansa isa gaafataa jechuudha. Kanaaf har'a kanuma isin jechuu barbaada. Gara fuulduraatti waa'ee infekshinii ujummoo fincaanii akkasumas immoo cirracha daandii fincaanii yookaan cirracha kalee fi dhukkuboota kalee kan birootiin illee qabadheen dhufa. Warri YouTube chaanaalii keenya faaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa jechuun barbaada. Fayyaa ta'aa.